السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا غاريدا يا أيها الذين آمنوا يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم سنة فردي ورميت الصيام جتشون صومنا سنة دركام ورميت جرا كما كتب على الذين من قبلكم أتشبودا نمو مراكم سغلي في أبيجان برس سنة سغلان يدرو أيام ما إدت توقته تو أيه. كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صومنا سنة فردي ورميت جرا إني صومنا مكوني إفقابو جيتشو أكا فان كينيت إني الرحمن صوما أكا مريم جيتشو دا صومنا قد جيتشو نسيدا حاصر أبو جيتشو دا أكم خير صيام وخير غير صائمة كجان أكا فان ربط جيتشو مالي في جيتشو دا سوسون سراي فردون تون قبمتو دا فرد qabamne jira. Tatabajaa jechuudha akkuma san jechuudha. Dhukkee jira. Tunamuu itti hajaan kan. Maaliif shari'aa keessatti immoo isni waan shari'aan namaa hima gaa'e bilisaan arabii mubiin haa bu'u malee sumanni maali yoo jenne wantoota nama fursiisu 8 jenna isii sanirraa jechuudha if qabuudha. Niyyatanii oduma jechuudha fajriin hin baanetti jechuudha achirraa qabanii jechuudha fajriin bahurraa qabanii hamma gartanii jechuudha aduun seentutti jechuudha. Kasitti soomanuun kun dirqama isinirratti godhamee jira. Kama kutiba ala alladhiina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم akka fardii godhametti jechuudha. Isaanan jechuun min qablikum isinin duratti ta'irratti akka dirqama godhametti fardii godhame jechuudha. Sooman kama kutiba. Soomana jechuudha akka dirqama godhame akka fardii godhame isaanan isinin dura dabrirratti jechuudha. Maaliif Yahudaan Nasaararratti jechuudha. Inni kun soomanni kun jira. Akkuma isinirratti jiru kanarratti jira jechuudha. Kama kutiba ala alladhiina min qablikum. Akkuma fardii godhametti isaanan isin dura dabrirratti fardii godhametti jechuudha. Inumaa hogguu dura keenya kuni dirqama godhamus yeroo amma furiinsaa kana keessatti yooni fi waan itti furan argatuu dhabanii
hirribni kan mara dhufu taates furiin suma sanuu kan arganne ta'an jechuudha. Hiraamninis hin jiru ture jechuumas. Hiraamninis hin jiru ture bifa kana jechuudha. Ammoo jechuudha achi boodaan wanti sun cuftinuu haateti yoo bakka sanitti illee hirribni mara dhufu taatellee achi booda waan sin godhame nyaatullee akka dandeessu godhamee jira. Achi booda ammoo wanti hiraamni illee karaa godhameeti jira. Inni soomana keenya fi soomana isaanii gargar baasu aklatu asahara jechuudha. Yeroo hiraaba kana keessatti waa nyaatu kan irratti booda kana deebi'ee jira. Likkiin soomana soomanaanis baatinis beektu baatuma ramadaanijaa jiran. Yeroon soomananis isuma kana. Akkaataan itti soomanaanis bifuma kana Yahudaan Nasaarallee kan dirqama godhan. Haa ta'u immoo jijjiiraniiti akkuma fedhinnaa isaanii godhan malee dubbiin kana ture jedhaa jira. Soomanaa kana isin bicharratti dirqama godhe. Maaliif jechuudha? Ahli kitaaba sanirratti illee dirqama godheetiin jira. Dirqamni kun wanni isinirratti ulfaatus hin jiru yaada jedhamu Allah subhanahu wa ta'ala haasaa jira. Soomanni kun maaliif dirqama godhame yoo jenne la'allakum tattaquun. لعلكم تتقون Akka isin Allah sodaattaniif jecha jechuudha. Akka isin Allah sodaattaniif jecha. Maaliif min taqwal quluubikum jennu attaqwa haa'unakum rasuul alayhi salaatu wassalaam jiru isaanii akka isin Allah sodaattaniif jecha. Ammallee akka isin dirqamoota isinirratti dirqama ta'e waajiba isinirratti ta'e akka hojjettaniif jecha wantoota haalli isin dhoorgarraa maasawwan adda addaarraa akka fagaattaniif jecha jechuudha. Inni soomana bifa kanaatti jechuudha. Faayidaa kan isinii qaba jechuudha. Taqwaa kan ittiin argatanii jira. Akkuma sana yaa ayyuhan naas ubuduu rabbakum rabbakum alladhii khalaqakum walladhiina min qablikum la'allakum tattaquuna sinuma jedha. Maal gabbarummaan cuftinuu akka taqwaa namaa sababa isiitiin taqwaan argamee akka Allah sodaataniif jecha jedha bifa kanaan laalla jechuudha. Hadiisa keessatti yaasiyaamu junna jedha. Soomanni kun jechuudha gaachina jedha. Walahu ijaa'u nammas nama khulaasaadha jedha. Bifa kanaan jechuudha soomanni kun faayidaa guddaa qaba. Maaliif jechuudha meeshummaa nyaatumaa fi waa dhuguu kana yeroo cufaa'u yoo bifa kanatti shaakaltu taate fayyaa namarratti illee rakkoo fide jedhanii kanumaafuu jechuudha soomanni kun karaa akhiratti illee karuma gartee addunyaatti illee fayyaa namaatiifis gargaaraadha kan jedhu lafa kaayaa jira jechuudha. Haa ta'u gaafa soomanni dirqama godhamuudhaan duratti ta'e manaa kun Nabi alayhi salaatu wassalaam baatii tanarraa guyyoon sadii kan soomanu ta'e. Akkuma soomanni Ashuuraa wagguu dura dirqama godhamee jira jechuudha. Eega Ramadaan dirqama soomanni Ashuuraa sunis kan kunuunfaa Muharram kan jennu kunis gara sunnatti deebi'ee jira. Kanaafuu suutan barsiisaa bifa kanaan soomanni kun dirqama godhame. Ayyaaman macduudaatiin. أياما معدودات guyyoowwan lakkaa'amtuu taate keessatti soomanuun dirqama godhamee jira jechuudha. Guyyoowwan lakkaa'amtuu taate keessatti soomanuun jechuudha isinirratti dirqama godhamee jira jechuudha. Lakkaa'amtuu taatuun guyyoowwan kun hammi isii beekamee lakkoofsa beekamaa ta'een jechuudha. Akkana jechuun maal kenna jechuudha. Macduudaatiin kanaatu jummoo qillarraa taha ja'a jiranii. Kanaafuu guyyoowwan muraasa kan isinirratti soomanni kun dirqama godhame guyyoowwan lakkaa'amtuu taate keessatti fardi isinirratti godhamee jira jechuudha. Maaliif baatiin tuni takkaa'u 30 taate jedha Rasuulli alayhi salaatu wassalaam takkaa'u 29tti dhaabbatti akkuma Rabbiin jechuudha isii uumee akkasuma isii argamsiise irratti jechuudha. Hedduun inumaa'u barana faa yeroo guutte faa malee yeroo garii jechuudha 29 kan hedduu taati jechuudha. Guyyoowwan lakkaa'amtuu taate keessatti soomanu dirqama fardi isinirratti godhameeti jira. ومن كان منكم namni isinirraa tahe مريضا fayya dhabaa kan tahe jechuudha.
fayya dhabaa tahe namni isinirraa fayya dhabaa tahe jechuudha. Fayyaa hin qabne jechuudha. Ka dhukkubu namni isinirraa tahe jechuudha. Fayya dhaba saniif soomana kan dandeenye yoo ta'e furuun dirqamaa hojjaa jira. Yoo immoo fayya dhaba sanii wajjin soomanuu kan danda'u taate ifuma cinqee jechuudha shaqqaa wajjin soomanuun isa laafifamee jira. Soomana su dandaya gusani soomanu dhiisee boodaan gartee soomana dhiisuus dandaya jechuudha. Bareeda. أو على سفر takkaa imaltuu irratti kan tahe jechuudha. Takkaa imaltuu irratti namni isinirraa tahe imala jechuudha. Imala irratti kan tahe bifa kana kan tahe argame yeroo soomana kanaan keessatti jechuudha. Maal tahuu qaba? فعدة من أيام أخرى. فعدة من أيام أخرى. فعليه عدة جنة إسرت تهادا إسرت تهادا عدة لكوسي إسرت تهادا لكوسي إسرت تهادا لكوسي إسرت تهادا من أيام أخرى guyyoowwan biroorraa jechuudha. Guyyoowwan biroorraa kosi isarratti taa'aadha jechuudha. Takka ofal hukmu firdiin jechuudha lakkoofsaa min ayyaamin okan guyyoowwan biroorraa ta'e. Ofal waajibu takkaawu inni dirqama ta'e iddatun jechuudha. Lakkoofsa jechuudha. Lakkoofsa kanarra muraanni lakkaawamaa jechuudha. Lakkaawamaa jechuudha min ayyaamin okara guyyoowwan biroorraa kan ta'e jechuudha. Guyyoowwan biroo kuni okaraan kuni akhirirraa dhufee ja'a jiranii kanaafu jechuudha. Guyyoowwan biroorraa kan ta'e jechuudha. Maali guyyoowwan biroo jechuun kuni baatii Ramadaan kan ta'in irraa baatolee birarraa inni kuni soomanuutu isarratti dirqama. Kafaltii raawwatuu qaba. Jarri lamaan kuni kan fayya dhabaa dhiisee fi kan gartee imalaa dhiise kuni waan biraa nyaachisuu waa kafaluu osoo hin ta'in isarratti taa'aadha jechuudha. Lakkoofsi jechuun lakkaawamaan guyyoowwan biroorraa ta'e jechuudha. Hamma kanaan jechuudha sababa safaraatiin takkaawu sababa fayya dhabaatiin narratti dabre jedhee bifa akkasiitiin soomanuu qaba baatii 11 sanirraayi jedha. وعلى الذين يطيقونه Adaa baasu kana duuba wal jala oofammoo addaan babaasa kan jiru sin haa addaan babaasu sinuma qaba. Wal jala yoo fedhe wal jala oofe sinuma qaba yaada jedhamu qabna bifa sani. Akka hogguu gartanii yeroo keessatti soomananii sanitti wal jala oofuun dirqama namarratti hin ta'u jechuudha. وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه غاري ورين دنداني رتني جرا جچو ورين دنداني رتني جرا وعلى الذين يطيقونه ورين سومنا خنا دنداني رتني جرا جچو ورين سومنا خنا دنداني رتني جرا حمدان دان جچو برو غودورا رتني dirqama godhamu kana namni baay'insa fajirraa qabee amma aduun seentutti hangam ooluu hin danda'u duuba namni hin beeku ta'eef amala soomanaa kana hin barre waan ta'aniif wantoota kanaa jira jechuudha. Kanaafu وعلى الذين يطيقونه warreen soomana kana danda'an irratti ni jira fidyatun kafaluutu jira jechuudha. Waa kafaluutu jira jechuudha. Amma Ibn Abbaas fa'aa yuxawwaquunahu jedha. Isin qaraati mutawaatirri bareedan katakfiifa kana jenneeti ilaalla. وعلى الذين يطيقونه تمجد قال warreen danda'an irratti ni jira. Warreen soomana kana danda'an irratti ni jira. Ka soomanuu dandayan fayyaa qaban imala irra sin jiran isaanan kana irratti ni jira. Maaltu jira? Fidyatun jenna. Waa kafaluutu isaan irratti jira jechuudha. Waa kafaluu fidyaa jechuun ما يقل إنسان به نفسه جان
waan namni lubbuu isaa isaan tiisu mimmaali yabzuu fi ibaadatiin qassara fiha qabeenya tokkorraa ibadaa tokko kan keessatti talisoomee keessatti gabaabbatee keessatti jechuudha. Waa kafaluu irra jira jechuudha. Kafaltiin sun dhiironni hangam takka yoo jenne xa'aamu miskiinin طعام مسكين nyaata miskiina tokkootu irratti jira jechuudha. Nyaata miskiina tokko nyaachisuutu irratti jira. Miskiina tokko nyaachisuutu irratti jira jechuudha. Miskiina tokko nyaachisuutu irratti jira. Namichummaan danda'u miskiina tokko nyaachisuu irra jira. Katti Khaalidni subhaanahu wa ta'ala rahmata godheef. Amma immoo boodarra isiin tun akka dhaabbattu godhuuf deema. Isiin tun akka shaaramtu godhuuf deema. Maaliif hanga soomana kanaan wal bartanii bakka guyyaa tokko soomantan miskiina tokko dhabaa tokko nyaachisuu qabdanii soomana san lakkiftanii kan jedhu kana godhee achi booda waan kana immoo fuulduraaf kaasuuf deema shaaruuf deema akka kana. فمن تطوع namni duuba tola oole jechuudha. خيرا gaariidhaan ka tola oole jechuudha. Akkana jechuun namni sunnaa dalage jechuudha. Namni sunnaa dalage gaariidha namni tola oole jechuun namni sunnaa dalage فهو خير له. فهو خير له. فهو sunnaa dalaguun suni خير له isaaf irra caalaadha. Isaaf irra caalaadha. Sunnaa dalaguun sun isaaf irra caala. Akkana jechuun maal jechuudha yoo jedhan miskiina tokko nyaachisuu jennee jirra gudu. Bakka silaan guyyaa tokko sooman jechuun namummaan danda'u. Haaya duuba miskiina tokko nyaachifne miskiina lamafaa sadiifaa afurfaa ka nyaachise duuba فهو خير له sunnaa dalaguun sun isaa caalaadha jechuun galatun guddaatti ergate jechuudha. Waan tasoomu. Ifii fureetuma nyaachisaase hama danda'u. Hama danda'u ifii furee nyaachisa guduraa kana. Ayya. Dhagama. Amma dhaga'ama sirriitti. Dhaga'ama. Ni dhaga'ama ni dhaga'a. Barsiisuudhaaf jecha soomana kanaaf jala bultii godheefi bara. Hama danda'u fura. Bakka immoo gartee guyyaa furee kana miskiina tokko nyaachisuu baatee sunnaa dalage lamafaa sadiifaa afurfaa kan nyaachisu ta'e فهو خير له isaaf irra caalaadha jechuudha. Amma immoo inni kuni fuulduraaf jechuun shaaramuuf ta'a. Namummaan danda'u gartee nyaachisuun kun ni shaarame duuba achi boodan amantaan dhaabuuf deema fuulduratti dhaabuuf deema. وأن تصوموا fuulduraaf ni shaara. Maali malee nama akka manguddoo fa'aa agartanii manguddummaa fa'aaf soomanuu yoo dadhabe akka manguddittiin fa'aan soomana yoo dadhabdu taate ummata saniitu nyaachisa. Fuulduratti jechuudha kan murteeffamu jechuudha. Inni kun ni shaarama jechuudhaan hadiisa guddaa keessatti jira. Quraanillee ni fiduuf ta'a. Bifa kanaan akkatti ilaalla. وأن تصوموا isin soomanuutu خير لكم. isiniif irra caalala. Laalama nyaachisuu kanarra furtanii fidiyaa kafaltanii kan jechuu kanarra isin soomanuutu isiniif irra caala jechuudha. Maaliif fuulduraaf jechuudha wanti kun ka'uuf waan deemu jecha soomana wal baraa yoo deemtan inni guyyaa tokko qoonquraan gartee oolanii
galgala nyaatuun wanti nama rakkisu hin qabu. Kanaafuu qochumaan namaatis meeshaan namaatunis arabaafataatti arabaafatu argame jechuudha. Hikmaa waa hedduuf kaa'inye waan ta'eef. Soomanuu isin soomanuutu isinii birra caalaa. إن كنتم تعلمون Isin ka beeytan yoo taatan jechuudha. Yoo hawaa beeytan taatan akka isiniin jennu kun ka isinii galu yoo taatan isin soomanuutu irra caala. Maaliifi inni danda'e waa kafaltiin kun shaaramuuf deema jechuudha. Amma immoo kan fedhe egaa ni soomanaa mire kan fedhe otuma danda'u soomana kana lakkiseeti miskiina tokko nyaachisee jechuudha. Yoo sunnaan hin dalagaje miskiina 2-3 faa nyaachisuu danda'e jechuudha. Haa ta'u immoo isa kanarra isin soomanumaatu isinii bira caalaa. Maaliif waan kana kaasuuf deemna waan ta'eef soomanaan wal baruu qabdanii. In kuntum ta'lamuun isin ka beeytan yoo taatani wanni isinii jedhame kun ka isinii galu yoo taate dubbii akka kanatti deemuu qabdanii jedha. شهر رمضان Gaariidha. Bifa kanaan akkatti ilaalla. Amma hunoo shaaruun sun amma dhufe. Fuulduraa fi faman shahida minkum shahra falyasumhu boodarra dhufuu ta'a. Isa saniin shaaramuu deema jennee jirra. Waa'ee baatii Ramadaan kana sadarkaa isii himuu fi shahru Ramadaan. Baatiin Ramadaan. الذي أنزل فيه القرآن باتي رمضان الذي إسساني أنزل فيه القرآن قم قرآن إسا خيسة بوفمساني باتي رمضان الذي إسساني الذي يجون كني تعزيم خلنك إذا ما قال أو أبو الذي إسساني أنزل فيه القرآن قم قرآن إسا خيسة بوفمساني قرآن خيسة بوفمي كتب عليكم الصيام بالجامتي كشو أقص جتشوني دندم كشو ركو فدا خراف جتشورا أمنتان فين فسر وان تيبي بعد رمضان إسا قرآن إسا خيسة بوفمي إسا في ليلة نازلنا في ليلة القدر في ليلة مباركة خيسة مصبوف نجا ليلة المباركة جت ليلة القدر جتشون توك باتي رمضان كان خيستي مباركة كوني يفرق فيها يفرق كل أمر حكيم كان جو كان قدر سنوي خيستي كي فموت جرا رمضان ما تشوف خيستو الأدم رمضان دير كمان بنا من تيل جرا جان جرا وانت كن درا مرتيفا موانتي هاته باتي رمضان إسا قرآن إسا خيستي بوفا مسا خيستي جيجون ليلة المباركة خيستي ليلة القدر خيستي خم قرآني بوفامي قرآني لو المحفوظ را بوفامي بيت الإزاج يعني سميع الدنيا تنخيصة بوفامي جا حتى أمو هذه سيتشسوني تقاق أباجا أجرا حتى أمو لو المحفوظ را بوفامساني سامي خانا خيستي بقما تكتي أكما أما بوفامي بوتامي جرو خانا تدي بوفا أجبودن أمو suuta suutani akkasitti jechuudha buufamee gadi dhumuu danda'e jechuudha kaayaa jira. Hudan linnaasi. هدى للناس Qur'aantichi kun duuba hudan linnaasi nama qaceelcha haala ta'een Qur'aana jechuun gaariidha. Ismu likalaamillaahi azza wa jalla. مقا كلام خالقا خانا حتى يسمع كلام الله خجل نخانا أو تمت كلمات ربك صدق وعد الخجل نخانا إني خوني قرأ ما جيتشو أكا أفان كينيتي قرآن جيتشو قرأ ما جيتشو أكا شراب جان كان وان ومون شراب كجان أكا كتاب جان وان بري فمون جيتشو خنافو بفخانا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا كجو سنمس مالي في صلاة ما صبي سنين قرآن جي مالي في قرآن يوخي استقرار مالي صلاة نبجان توجيه جورات أكما وزنات ماني ساتو قرآن ساتي قولي جيجو إسا قرآن إسا خيستي بوفمساني هدى للناس قرآن السني نمك أجيل جهارتين جيجو
qur'aanni kuni nama qaceelchaa haala ta'e maali wanti namni itti qaceelu akka qur'aanni jiru kana hubatee akeekkatee yoo hajuu taate isa kanaani qaceela duba qaceeluu namaa kun argama nama qaceelchaa haala ta'een wabayyinaatiin وبينات ammas jechuudha aayatoota ifa galtuu taate qur'aantichi kun haala ta'een jechuudha aayatoota ifa galtuu taate qur'aantichi kun haala ta'een jechuudha maaliif aayatul khaasi alal jenne nama qaceelchuun kun aanni bayyinaan illee keessa jirti bara kanaafu jechuudha aayatoota ifa galtuu taate haala ta'een jechuudha aayatoonni ifa galtuu taate tuni minal hudaa من الهدى minal hudaa jechuudha aayatoota gartanii nama qaceelturraa ka isiidhaan qaceelluun argamu jechuudha sanirraa duuba haala taate والفرقان والفرقان ammas jechuudha aayatoota jechuudha ahkaama gargar baaftuu taate jechuudha sanirraa haala ta'e qaabaatiin gargar baaftuu taate ahkaamolee gargar baaftuu taaterraa haala ta'een jechuudha. فمن شهد منكم الشهر bayyinaan kun jechuudha karaa lamaan kanarraa ta'a. Maaliif jechuudha isa keessatti aayatoonni waa'ee tawhiidaa dubbattus jira, aayatoonni ahkaamolee jira, aayatoonni muhkama taate jirti, tan mutashaabiha taate jirti, kana qabaatil addaan baaftee lafa keessus jirti. Inni kun immoo haqaa miti irraa fagaadha. Inni kun ammoo baaxila irraa fagaadha. Inni kun immoo haqa jiru. Hojiitti deebisaatii bifa saniin jechuudha. Ji'ee ifaafsanii ifaa bilisaan akka kanatti jira jechuudha. Faman shahida minkum ash-shahra. فمن شهد منكم الشهر Nu amma kana jechuudha. Kanaafu inni kuni waan dabre sanii walalladhiina yutiiquuna fidyatun ta'aamu miskiin ka jenne sanii inni shaara jechuudha. Inni kun imma shaaree jira jechuudha. Jira faman shahida minkum shahra namni isinirraa baatii ramadaan keessatti biyya jiru ka biyya jiru jechuudha yoo imalarra jiraate hogguu sanii fureeti booda gartee qadaa baasa jenne yoon immoo fayyada baate hogguu sanii fayyada baasanii furee booda immoo fayyadatu mina jaamina qor jennee jira amma immoo walalladhiina yutiiquuna sun dhaabbatee jira. Namni isinirra ka biyya jiru tahee ashahara baatii ramadaan Dhagahu. انجري كم ده اما تين دغامت فمن شهد منكم الشهر faman shahida minkum ash-shahra jechuudha. Namni baatii ramadaan keessatti biyya jiruu jechuudha. Ka biyya jiru jechuudha. Ka imalan jiraatin jechuudha. Ka imalan jiraatin osuma danda'u fureeti waa kafalaan suni hafee jira. Falyasumhu isa فليصمه sanaa suman. Qaamni jira jechuudha waan guduraa sana. Waan guduraa jenne sana soomana naa wal bartan jechuuf namummaan danda'u gaa furullee ni danda'a furee waa kafaluu ni danda'a miskiina tokko nyaachisuudhaan jennee jirra sanirra miskiina hedduu nyaachise irra caalaadha jennee jirra kunillee nama soomanuun irra caala jennee jirra haa ta'u immoo amma wanti sun haftee jirti namni isinirra baatii ramadaan keessatti ka biyya jiru namni ta'e ka imalarra hin jirre falyasumhu isa sanaa soomanu jechuudha. Isa sanaa soomanu akkana godhu. ومن كان مريضا isa sanaa soomanu jechuun kun baatii ramadaan keessatti awwala irraa qabee hamma aadaatti ka biyya jiruu jechuudha jira. Akkana jechuudha. Baatii ramadaan san keessatti awwala irraa qabnee hamma akhiratti ka biyya jiru
isa sanaa sooman. Laakiin ammoo baatii Ramadaan kana keessa hanga muraasa tokko ka biyya jiru ta'a. Hanga tokko immoo ka imala jiru ta'a. Hogguu sani kan irratti dirqama ta'u hanquma biyya jiru santu soomanuu isarratti dirqama malee inni immoo gartanii imalaa kuni irra nu deebi'uuf deema jechuu ammas. ومن كان مريضا ومن كان مريضا namni duuba isin irraa fayyadhabaa ta'e أو على سفر fayyadhabaa ta'e jechuun fayyaa duraan qabu san kadhabe jechuudha. Waalaa safariin takkaa'u dugda imaltu irratti kan ta'e فعدة من أيام أخرى عليه سردي تعالى عدة jechuudha lakkoofsi jechuun lakkaawamaan min ayyaamin ukhra jechuun guyyoowwan biroo irraa kan ta'e jechuudha. Guyyoowwan biroo jechuun baatii Ramadaan kan ta'in baatii 11 san baana jedha. Baatii 11 kanan keessa yoo raawwattu baatee baatii Ramadaan itti dhufte haduraan irra jiru saniin soomanamu. Isa kanan soomana jechuun sirriidha miti. Maaliif inni keessatti baasuu qabu 11 san. Kun immoo kan biraatu dhufee mire. Kan biraa kana dhiisetiin kan dabre isa kana kafalaan hin taatu. Inni kafalamuu qabu baatii 11 san jenneeti ilaalla akkasan. Duuba hoo bifa kana yuriidullahu يريد الله بكم اليسر Allah subhanahu wa ta'ala nifedha bikumul yusra isiniif laafintiidha fedha jechuudha. Laafintiidha isiniif fedha bara. Laafintiidha isiniif fedha jechuudha. Wantummaan hogguu imala hogguu fayyadhabaa kana ju'uufis akka isin irratti ulfaanne bara. Hogguu duubaatis jechuun namummaa hin danda'uu gartanii nyaachisuu qaba kan jiru sani laafinti isin fedhudha. Amma immoo isiisan dhaabee jira waan ta'eef inni fayyaa dhaba inni imala hafuun ta'u hafuun ta'u inni kuni rakkoo qaba waan ta'eef bifa saniin jechuudha booduma kafala waan ta'eef fa'iddatuun kun fa'aftara jennaani bara godhudha. Fa'aftara yoo dura jiraate malee fa'iddatuun dhufu fa'aftara duuba fure imala saniif jecha takka fayyadhabaatiif jecha fure fa'iddatu min ayyaamin ukhraa. Isarratti tahaadha isarratti waajiba duuba lakkaawamaan guyyoowwan biroo irraa tahe jechuun akka kana. Yuridullahu bikumul yusra. Allah subhanahu wa ta'ala laafintiidha isinii fedha wanni kana isin ilaaliif jechuudha. Walaa yuridu bikumul usra. مريدين قوم باتي خلا تكو أنا خيست يوم فيين أصلا فيين رمضان اتنان نيو Ramadaan haarawatti dhufu kana yoo ka soomanuu danda'u taate isa kanas ni soomana. Yommuu isa kanallee soomanuu hin dandeenye taate isa kanas numa dhiisa. Waan san kafaltii raawwatuu qaba jechuudha. Dhukkubni kun karraan fayyine fa'aa ta'e amma fakkiidhaaf akka gartee nama manguddummaa fi manguddittiif manguddichaa san ka ta'u yoo ta'e karraan fayyine yoo ta'e nyaachisuu qaba. Kaan ammoo yeroo gartee wanni keessatti yeroo fayya keessatti qadaa kafaluu qabaadha. ولا يريد بكم العسرة دارين الله سبحانه وتعالى جبدوا سنين فئوا جادوبا وما جعل عليكم في الدين من حرج إن الدين يسر لا يشد الدين أحد إلا غلبه جل رسول عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا جا قنافوا جبدوا سنين فئوا تنافي جدودا فرمات السنين فرمات السنين وانتوتا كما السنين رخاوخانا تنافي كتت ربي سبحانه وتعالى أكت أوفي أجل جدودا أما سو ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة أما سجدودا أتشما مانو أنا بسنين وحاجة تاتي يا خفلتي راوتو قبل جيمره لكن خفلتو راوتو لا مدي أتشما إذا أزري تناف نوهي من أتشما مالي في سنتات ونن أمو فرمات سنين قده في أما فروق أبدان كان جيب إلا بنتي سنين في الأمور بي جبدو سنين في الأولى أما سو أتشما هافتوني سنتات ولتكملوا العدة لكوساكا قوتتني بجيجدو
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر جئتي أما الدوبة ولتكملوا العدة أما سيسين أكا لكو سبوتا تنيف جيتشا يوغا باتي تانكي ستي قدا خبابتن تاتي لكو سي ورغا وغدرا دندي بكتي سومنو في أتلي لكو سي سيبوتامي سنلي لكو سي سنبوتامي بجرا خنابي سنلا فنتي لكو ساكا بوتا تنيف ولتكبروا الله ولتكبروا الله أما ساكا الله قدفتني بجيتش أكا الله قدفتني بجيتش أما سيجورا أنس قدفمون قبا أكا الله قدفتني بجيتش وقوني في قرتي قوتتن كان وقو قوتتن كان أكا الله قدفتني بجيتش إني قوتتكون أمو إسما قرتي يروح يستي قوتتلا إسا قدا خنم قوتتي isa qadaa kan guuttatee miti qadaa kana baasuudhaan guuttatee miti isuma yeroo keessatti guuttate Allahu akbar jechuu sanga Allahumma Allah walillahi alhamdu jedhanii kaawwafan sani bifa saniin jechuudha Allah akka guddiftaniif jecha على alama ما hadaakum هداكم li'ajli hidaayati ijaakum jennaan alaan ta'liil ijaaboone waan Allah subhaanahu wa ta'ala isin qaceelchiif jechuudha waan Allah subhaanahu wa ta'ala isin qaceelchiif jecha akka gartanii Allah guddiftanii lakkoofsa guuttattanii akka Allah guddiftaniif jecha waan Allah isin qaceelchiif jecha wala'allakum tashkuruun ولعلكم تشكرون ammas akka Allah galatoonfattaniif jecha Allahu akbar jedhanii walillahi alhamdu jedhansani akka Allah galatoonfattaniif jecha galatan isinirraa qaba galata na galatoonfatuu qabdanii maaliifi laafintiidhaan isinii godhe isiniif hin laaffise dubbii tana mee gadi ilaalaadha bifa akkasitti deemuu qabdanii kanaafuu bifa kanaan deemuu qabdan jechuudha akka kana. وإذا سألك عبادي gaariidha amma shahru ramadaana je'eeti dubbate laa taquluu ramadaana فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى أجوتكم وحديثنا سن ضعيف جاجرني أبي ما شرط سجرا مالي في رمضان سجدت دندي شهر رمضان سجدت دندينيا بفقناتنا كتتب قمنيجو مالي سومو لرؤياتي وقت لرؤياتي جدا خنا بقى سومنا بقى فرا خنجوخا يو سنرتي دومسي خنا غوبوتا فاكن عدة 30 يوما وبو شعبانيس يو غالنغيا diddamii sagaliin ol gaate nu guuttanii jechuudha baranaa kana fa'a. Kanaafuu jechuun yoonif immoo ramadaanis guyyaa 29 oolanii kan 30 kana kan guuttatan jechuudha. Argaa bakka gartanitti soomanaa jechuun kun egaa ogguma san jammaraa jechuu osoo hin taane oduma fajariin duratti niyyatanii jechuudha bifa akkasiitiin soomanuu qabdanii bifa kanatti deemuu qabdan je'eeti dubbataa jira duuba bifa kanaan. وإذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي gaariidha ogguu si gaafate gabroonni kiyya ogguu si gaafate عني anni narraa ogguu si gaafatan jechuudha gabroonni kiyya narraa ogguu si gaafatan mee kam jedhanii nuti rabbii kana ni kadhanna yoo hasaasnes yoo sagalee ol fudhanne nu dhagaamu yoo hasaasnellee dhiiroo numa dhagaa jechuudhaan nurraa fagoo jiramu nurraa fagoo jiramu nutti dhihoodha jira jedhanii wantoonni kanaa kun yoo si gaafate gabroonni kiyya anarraa فإني قريب فإني قريب فقل لهم إسان جدي فإني قريب أن إياتا إسان جدي أن إياتا سبحانه وتعالى إهيني نعمل لا كان خالق عمل حكا أمما أسنتين أكا أمم نتوكو غير أمما تلياتو أسنتين أكا خالق نتوكو أكا ربي مدان توكو غير أمما تلياتو توكو تنالا لا
ani dhiyaataadha. Maaliif egaa du'aa isan qeebaluulleen dhiyaataadha. Dhageettilleen hin dhagaya dhiyaataadha. Akkuma sani beekumsalleen qananiisulleen akkasitti jechuudha isinitti dhiyaataadha. Ujiibu da'wata da'i. أجيب دعوة الداعي. Ujiibu ani nun owwaadha da'wata da'i. Yaamina yaamaadhaan hin owwaadha jechuudha. Yaamina yaamaadhaan hin owwaadha. Du'aa tanan keessatti yaa rabbii xiyya yaa akkana jechuun du'aa hin jire jechuu yaaminni jira. Yaamina yaamaadhaan hin owwaadha. إذا دعاني إذا دعاني. إذا دعاني هو إني نيامتي هو إني نيامتي يامنا يامات أن نوادا خدا تادا نينك إبنار جتشو إساتي أكا خانا يامنا يامات أن نوادا بيوبوني نيامتي خدا خانا خيسا يامني نسكرا يا ربي يا رحمن جدني وانت كانت تسكرا خنابو إسا خانا إني خدا تجد موصلة رفع الحاجات إلى رفع الدرجات جاجلة مالي في وانا كنانا تهي في وانا كنانا تنتاسسني تاكنا رانا برا رجيتشو خنان دي موانتين أكادت نين أواد ومارا كنت كنجرو ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين جل سبحانه وتعالى ربي خيسان خلط يا مدى خايبتي كيسي تنهالة تاتني أما سو آتا غري خيستي خوفاني سنجادا خصودا تنهالة تاتني أما سو خفية خا غدي قبطني سري بوتني نخلط تنهالة تاتني إنه لا يحب المعتدين ورين سببه الله سبحانه وتعالى إن جالته سير خلطا بوتاتي بفسن ديما نخلط آدا سير خلطا خوني hedduudha gara 42 gaajaa jirani kanaafu jechuudha waan diliitis rabbiin kadhata rahima muriinsa sin kadhata ammas jechuun buu kadhatanis hin jejjaran jaa hin jejjarani akkatti si kadhadheetiin naan qeebalamini du'aan takkas waa narraan fuudhamni fakkaatti yogguu jaani daranuu nama jala balleessa jaa kanaafu خلال نمشي خلال تقولي جاوا سديتي قبلمتي رسول الله عليه الصلاة والسلام تكاو خلال أساسا أكو إني جئت أموانتان إساتها تكامو نخلال تجئت ربي سبحانه وتعالى ويتغفر له في الآخرة آخرة خيستي إساء القاع تكاو وان إني خلال تخانة الإيس بانقام نبالو ما إساتي أصديمتو تا الدنيا تينا تا آخرة تينا إسا رادين إسا خنافي nin owwaadha mara isin bifa kanaan akkatti deemu falyastajiibuu lii فليستجيبوا لي. jirtu isaanan na kadhatan kun rabbiin kun nu haa owwaatu waan kana nu haa kennu dura falyastajiibuu lii isaan na haa owwaatani isaan na haa owwaatani ورينا خلا تقول نها أواتني أكن أنجي نرى فلتني هنا أواتني سانس الله سبحانه وتعالى وليؤمنوا بي. قال إساواتهم كن مال يوجد استجيبوا لله ولرسولكم أجوها الله في إرجماع الله تبوادا يا إذا دعاكم مبوي سجامجا وامن إنسان اللي نجل أواتو قبل كما بلاتين هو غاري كان حجت أجي دير كمان الرخائل لي أمانا أجي دير كمان خائل لي خيروانا كان دلق أجي خلينا خائل لي يهجد دي فموك أبا وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي. نتها أمانانية نتها أمانا لعلهم يرشدون. akka isaan qaceelaniif jecha akka isaan qaceelaniif jecha natti isaa amananii maaliif ni qaceelan gagguu sanii bara kanaafuu akka qaceelaniif jecha natti haa amananii
دبنا كاتديمتي بفخنا لا 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 أجي إن شاء الله. اسم الله. بارك الله فيكم.